kana isaaniin gaajjetteeti itti yaadda yookiin faayidaa irraa argattu bakka tamiiniin gaajjetteeti itti yaadda. Dadde waa qabdan yoo ati xiqqaates tuffata yoo ati dheerattes yoo ati gabaabbattes yoo ati furdatte jedhan yoo ati qal'atte bubbee fuudhe namni aadamee maal wanuma jalaa hafte hin jirtu. Chaanala biraani qaba Oromoot kana inni bitee ture Itoophiyaa gara kuma 120 kanaan bitee Oromoot. YouTube kana maal eegalte? Baatii kana keessa meeqa argatte? Baatii kana keessa baatii Ramadaana kana keessa hoo ijaazaa jira. Baatii Ramadaana bira. Ijaahin siin gaafadha. Himtaa him. YouTube dhugaan jechuun namni dalaynaan sirriitti irraa akka of duratti illee mustaqbala ofiillee ijaaru ni beeka. Kenya nama hulmi basiit tijaaraa fa'a barbaada yaani injiraami ka. Tijaaraa. Nagaadii waa nagaduu itti baana nagdii xiqqoo tana sun ta'e waa alirraa kaasuu Itoophiyaa irraa kaas fidanii illee Itoophiyaa fidanii waan akkasiisan saffaa tiyaata of duratti sun YouTube nu dhaabachuu baate waan akkasiisanii jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجنتوتا في دعوتوتا خيا الشمع كفونا سنين جنة بكجرت أنت سلامتان تانية سنين هاجسو سنين جنة أكو ما قرت دعوتوتا في خوجنتوتا خيا كوبي قافي في دي بي وايو يوتيوبر خيا قافن أران تان أني كبني رفنة أبا شانلا أوروود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في هردفتوتا channel King Oro. Har'aanta channel King Oro irratti nu affeeramnee jira. Atis galatoomii waan nu affeerteef. Atis galatoomii waan osoo lafa jala himte akka jaafu nu qaanii sun xiqqoo eegaa. Toruma raafoo yaa bismillah gara. Gaafii deebii keenya. Viidiyoo kana like godhaa yoo isin tola commentii jalatti yaada keessan nu barreessaa haa gana subscribe nu godhee dhufaa jennaan. Fakkaattuu santuuqa subscribe godhaa. Haasawaa isin dheeressinu garaa gaafii keenyaa haa dabalu. Gaafii tokkoffaa Mustafaa YouTuber yoom eegalte? YouTuber bara kana hojjetee eegalee maal ta'eeti? Bara kuma laabii? 18 eegalte. 19 يمكن كل ستة. يعني كل ستة مرة يجوا كل سجل يسوي ولا؟ كل سجل هيقلت. هيجي كل سجل هيقلت. قدرت أبني. أول ما تقول أبغى ما تدري زم كسلانة. حنكا يوتيوب أما تو قدرت أبني تفوت. لكن لا أنت أبغى تدري يوتيوب ما. أبغى اسمه. كان ما أنت أبغى. أوكي. أبغى تدري يا. كافي لما فا. يوتيوب أنا ما هيقلت. YouTube kana maal eegalte? YouTube kana jechuun ka wallahi yeroo duraa dhuguma hin wayyaa waa lamaaf eegalee. Waani. Yeroo duraa bal'aqallee caalallee beek bal'aqallee ni qaba dhuguma kam dalagaa biraa irraallee dalagaa biraallee caalaa YouTube ni qaba. Laakiin gisee duraa ani beekamutti manamne jiran maashaallah diraama dalagee ittiin beekamu fadhaa fi. Ittiin beekamu. Laakiin ammoo mallaqas ni qaba jennaan taaftee jabaatee dalagu eegalee. Tokkoffaan jechuun ittiin beekamuuf. Yeroo duraatti mallaqaa sun ta'in ati ittiin beekamuudhaan diraama nama garii ilaalee sallaalee maashaallah jedhaa tura. Fee Mustafaa fayyadamuu fayyadamuu yaaniiti. Wanta isa jira. Akkasitti nama garii kaas keessa dalaguu ilaaludha. Akkamitti akka jedhee garaa isaanii jedhee ittiin dalaguu qabadee guyyaa tokko itti seenee garuu bara mallaqa biraa jennaan taaftee itti fufuu eegalee. Adda addaan jechuudha. Okay. Dura YouTube kada banatu sinje yomkin si channel rabbe hamle se kanne YouTube eegal sinje. Dura wallahi ati namni naan jedhe ni jira. Ka information isa na kenne ammoo akka banatu le na gode ati information guutuu kana kenne Saido. Saido. Khas banatu sinje. Ka banatu jedhe kina cina dhaabatu sunten ka banatu jedhe namni yeroo tokko baatu barin qabaan le na YouTube qabu. Akkana mallaqa ajjabaa irraa jedhee na guuti sun ammoo dhuma ga'e. Namuu Saido akkuma argee akkana mana himee ganii tokko kalas manuma dhufee keessumatti. Manuma dhufee fi banee deemee
isan namatti isuma jechuun danda'ama jechuudha magaalaa. Sa'iid mas gargaara. Sa'iid guyyaa san qofaan qarqarree gammaatti hojii jira jechuun danda'ama. Ilaa ammaa si gargaaru jira. Nama hedduus gargaaru jira. Asumaan maal jennaan? Oromoo hundaatiin galatoomuu jennaan. inni isaa barbaadu. Maashaallah. Okay. Sa'iidun si gargaara. Ati nama gargaartee bakka gahee ni jira YouTube kana keessatti. Akka email banteefi akka YouTube itti viidiyoo mormaa akka editing itti godhatu akka footoolee tolfatu akka waa hedduu waan YouTube kana keessa nama barsiiftee bakka gahee ni jira. Ati wannan akkasii nama jijjiiraa jechuun banii ofii isaan ta'in kan editing kan barsiisuu akka tokko yeroo tokko inni labaaf takka itti jira. Namni tokkoffaa fakkeenyaaf nu bira dhufu beeka. Namni fakkeenyaaf osoo barsiisaan jiru barattoota bira dhufu bira jiraatu namni waa jennaan Sa'iid Wafiiqa. Osoo bakka biraa afaan ilaallee dhugumaan dhufanii ta'e ammaaf ammoo osoo Sa'iid jiru namni waa jabeen ittiin dhufu garuu yeroo takka waan dhibu editingii keessatti ni gaasiina yaani itti fayyadaman illee ni jira. Yoo namni amma karaa keessaatiin Instagram yookiin Facebook kan seseenee message si godhe Mustafa na gargaariitiin share na godhe yookiin na gargaarii YouTube godhatu fada yookiin viidiyoo dalagee share na godhe sin jedhe. Ni gootaaf moo hin gootu? Ni godhaa share ni godhaa fi na qarqaariin bar share godhuu osoo hin ta'in tokkoffaa inni sun eessaraa nama waliin dalaytu qabdaa akkamitti dalaytaa maal dalaytaa jedhee ni gaafata dhugumaan. Inni dalagaan isaa yoo fedhe reaction afaa manuma keessa taa'eeti. Inni waan bareeda dalagaa nama godhaa fi jechuun nama abbaan feete iyyuu waan bareeda dalagaa ibaanan jechuun ni gootaa. Dura dursee viidiyoo san laateeti viidiyoo yoo bareedaa ta'e viidiyoo laala'e share gootaa. Akkama haatee share hin gootu. Akkan akka share akkam godhaa. Waan namni share godhuu hin beeku waa tokkoffaa osoo fakkeenyaaf wanuma share gootu sanuu beeku qabda tokkoffaa. Kanaaf ammoo laalee ni godhaa jechuudha. Okay, YouTube cinatti dalagaa dalagitu jira. Mau YouTube mau dalida? Jira dalagaa biraa. Dalagaa biraa dalida YouTube cinatti. Okay. Mustafa, YouTuber raa egaa gatta. YouTuber raa yaa ki YouTuber kana ko tokko siin jira ko dura himu sadii bar. Guyyaa takka itti ka'ee dalagaa guyyaa tokko dhiisaa. YouTube kana irrallee akkuma tokko yeroo takka itti deebi'aan kana wallahi. Guutti deebi'tu meeqa irraa argatta? Akkuma YouTube ni keessaa YouTube akkuma dalagaa taawwaniiti dalagaa arba 20 saa yoo dalagdee overtime isii akkasuma ol halkanii guyyaa dalagdee jiru. Sanuma fakkeenyaaf dhiittee sooyetteettaa dalagaa taa'aa fakkeenyaaf dalagduu fi tolchitee gabaabaan xiqqoo dalagduu jira. YouTube ni akkasuma dhugaa meenaan yoo waan fikiraa bareedduu sa'atii hagam dalagdee amma YouTuber namni hagam argatte nama gaafatu xiqqoo jechuudha. Waan saltu galiniif fikiraan teessuun waan hagamii yoo jetti fakkeenyaaf guyyaa takkatti waan silaanuu ni ja'a argatullee ni argatta. Garuu ammoo YouTube'n dura kana xiqqoo barbaachisaa ati ilaa baasaa yaani gara kiyyaatti yoo deebi'ati. Baatii kana keessa meeqa argatte? Baatii kana keessa baatii Ramadaana kana keessa oo ijaazaa jira. Baatii Ramadaana dura. Jaheen siin gaafadha. Himtaa him. Baatii Ramadaana kana keessa. Baatii Ramadaana dura. Baatii Ramadaana dura ati lama jechuudha lama shantaan. Dooraa dhibba. Ati jechuun bilii kudhan keessa kan eegalee bas ati guyyaa diigama dalagee guyyaa akira san. Okay. Gaaffiin itti aantu Mustafa amma nama tokko jira kan YouTube ilaale nama YouTube keessatti dalagu kana arkee akkanatti faayidaan YouTube irraa argatan jedhee maal YouTube kana keessa taa'anii yeroo isaanii guban maaliif deemanii barnoota barannee yookiin maaliif deemanii dalagaa bakka biraa hin daleenne jedhaniiti YouTube keessa taa'anii afaan baran jedhan namni tokko. Hawaayee YouTube kanaan beekne mee akka yaada keetitti deebii maal deebiftaa? Jechuun ka inni sun tokko gara tokkoon gara barumsaatiin nama gorsaara fakkaata malee isaayyuu baradhuu jechuun jedhaan isaan. Inni osoo barate tokkoffaa akkana namaan jedhu taa'ee. Dhugaa keessa. Inni amma beeku amma kan baratiin isa laala. Osoo beekee barumsa osoo qabaatee inni ni beeka jechuudha waan silaa namni kun YouTube irraa godhu. Kanaaf ammoo simaan deebii baradhu laala. Tamam faayidaa YouTube ni qaba moo hin qabu jechuudha? YouTube ni qaba. Ni qaba. Faayidaa irraa argattee ati? Argadillee jedhi jedhee fakkeenyaaf haga ufii dalagetti dalagaa takka akkuma dura siin hime haguma ufii dalagdeen argatani haga dalagee argadhe fakkeenyaaf. Hanga dalagee argatte? Faayidaa irraa argatte jechuudha. YouTube faayidaa ni qaba jechuudha. Faayidaa ni qaba. Okay.
Gaaffiin itti aanu Mustafa rabbiin ittiin fedhin YouTube jechi dhaadhamama yoo jedhamu. YouTubein guutuun. YouTubein guutuun. Waan YouTube shirikaan YouTube dhaabbattee yoo jedhamu. Mee dalagaa ati qopheeffattee jiru YouTube malee maali hijira dalagaa ati qopheeffattee lafa kaayattee yookiin dalagaa YouTube cinatti dalaydee harka keetiin dalaytu fa'a. Ni jira akka YouTube itti amma YouTube akkuma dalaydee harka keetiin fudhatu jirtaami. YouTube cinatti dalagaa ati niin dalagaa jette yoo YouTube kun dhaabbate yookiin kan ittiin yaadu jirtu niin banadhaa YouTube cinatti yoo YouTube akkana ta'e fa'a jettee itti yaadu jirtu ni jira. Jechuun kiyya itti yaadutti jiru osoo hin ta'in bara osoo YouTubein dalagee fakkeenyaaf itti yaadu beeyta namni akkuma itti wanni ta'u jira yaadumaan YouTube illee cinatti waa jedhame fakkeenyaaf nama hulmi basii tijaaraa fa'a barbaada yaani injiraami fa'a. Tijaaraa. Nagaadii waa nagaduu itti baana nagdii xixiqqoo tana sun ta'e waa alirraa fa'a osoo Itoophiyaa irraa fa'a as fidanii sillee Itoophiyaa fidanii waan akkasii san saffaa tiyaata of duratti osoo YouTubein dhaabachuu baate waan akkasii sanii jedhaa. Koro osoo YouTubein gaduma cufate boroo fi maaliif YouTube osoo YouTube hin cufatin maaliif hin eegaleen ammaan ta'e maaliif hin eegaleen maaltu si dura dhaabbatee si dorgu jira. Wanni na dura dhaabbatee hin jiru ati dura tokkoffaa YouTube masan yeroo takka malee yaani sirriitti jabaadhee hin dalee takka jedhe ammas ammoo tokkoffaa ati akka namni kun eebjuu waan jedhamu takka jiraa mire eebjuu qaba eebjuu jechuun waan mana murtuu maal ta'a karoora yookaan maal jedha kan oromootiin namni dura sammuu dalagaleessiisee ga'ee hojii san eegala. Anammoo tokko akkana fakkaatu sammuu sanoo xiqqoo reef daleessiisuu yaada irra fakkaate egaa kan YouTube dalagee ammoo yaada bakka kaayattee waan dalagu deemtu. Waan inni dalagjettee kaayattee jirta. Okay. Gaaffiin itti aantu Mustafa chaayinaala meeqa qabda YouTube irratti? Tokko. Chaayinaala tokko qabda. Oroo Orowood bicha. Jechuun ati chaayinaala biraanii qaba Orowood kana inni bitee ture Itoophiyaa gara kuma 120 kanaan bitee Orowood. Chaayinaala kiyya Shaashee Show. Shaashee Show. Sana immoo inni dhiisee ati amma dalaguu dhiisee san dhimaayyuu haga Orowood bite. Sanni dhaabte. San dhaabeera. Orowood irra dalagachuu jirti. Hanga Orowood maallaqa isaa itti baafte si deebee. Inni chaanalli bara guyyaa sadiitti waan itti baasan ni deebisaa hin jedhe laakiin ammoo maaltu sirraa hanqata akkuma gizeebate akkatti duraa deebisaa yaadun suma kee sammuma kee kanatti yaaduma sammuu keetiin fiddu kanatu sirraa hir'ita. Waan ati sammuu kee kana keessaa fiddu waan namaaf barnoota ta'utu waan san deebisa. Sigalee? Okay, gaaffiin itti aanu yoo hakkarree chaayinaala ka'e haakka dhuufadhe. Hakkarree chaayinaala ka'e haakka dhuufadhe meesejiin si bira dhufte yookiin karaa linkiitiin haakki jala godhuufadhe bira dhorkuun dandeessa hakkara fa'a. Tokkoffaa gara linkiitiin yoo jette anuma sima beeku kan linkii WhatsApp keessaan erginaan si jaalantu gadi hin tuqee ilaala telefoona chaayinaala irraa qabu takka lammaffaa ammoo jechuun kiyyaati yoo fakkeenyaaf meesejii yeroo sanii narra dhufte ni danda'a yeroo sanii yoo narra dhufte ani shabakaa irraa nama yaalaa dhufa allaa yoo arge jechuudha meesejii narra dhufnaan ni danda'a garuu osoo shabakaa irra hin jirre fa'aa yoo taate barnaamijni akkasii naa eeguu qabaachuu baate malee yeroo ani shabakaa irra dhufte ni danda'a sirriitti. Yeroo ati shabakaa irra jirtu fira eeguu ni dandeessa. Ni danda'a. Okay. Gaaffiin itti aantu proogiraama akkamiin ediitiin dalaga? Jechuun kee? Proogiraama akkamiin oguu viidiyoo dalagatte fa'a ediitiin godhuun beekamaadha. Beekamaadha yaa. Proogiraama akkamiin ediitiin goota? Barnaamija ati duraan kilimaasirii fayyadamnaa ammaaf ammoo Adobe barataa irraati. Adobe. Ismaan yaayyaan jira jechuudha. Adobe irraatu yeroo wayyaa jechuudha. Kilimaasirii ni jira ati dura kilimaasiriin jalqabne. Dura kilimaasiriin eegaltan. Okay. Gaaffiin itti aanu dura guusin jedhe dura viidiyoo marattu YouTube keetirratti kan duraa guu eegaltu jawaala akkamiin eegalte? Walla ammaa kana kun bara kuna kudha sagal siin jedhee biree ati telefoona 8S Plus jedhamaa ta'eet S Plus jedha. 8 Plus. 8 Plus in eegalte jechuudha. Dura guu eegaltu. Telefoonuma keetiin daleedii moo namarraa telefoona مثلا 10 فلاتي يمكن لا تاني نمر كابتن أرجع يروز نجرتو يروز النوتي سجلتو في أشياء ويرو تقوت في
Wanti yeroo sana yoo telefooniin jijjiirtan saddeetumatti jira saddeet biraasiin eegalle. Saddeetiin eegalte. Okay, gaafa inni ta'antu akka yaada keetitti YouTuber eenyu jetta? Maqaa YouTuber eenyu argachuu dandeenya? Namni tokko fakkeenyaaf karaa tokko yoo deeme yookaan waan tokko waamamuuf dura waan san qabaachuu qaba mire YouTuber yoo ta'uu feete YouTuber jechuun nama hojii godhatee YouTuber san osoo hin dhiisin irratti dalagu akka fakkeenyaaf abbaan shariikaa tokko yookaan shariikaa san qabaachuudhaan yookaan immoo isii san dalaguudhaan abbaa shariikaa ta'an YouTube kun akkana nama guyyaa tokko bannee ji'a eegee itti deebi'ee guyyaa takka malee itti deebi'ee jedhu sanii miti. Nama guyyaa osoo hin qabbaneessin yeroo kamuu irratti dalagu hojii ofii godhatee yeroo kamittuu YouTuber jechuun nama akkasiiti. Okay, nama viidiyoo nama fuudhee TikTok irraa yookiin Facebook irraa yookiin bakka argaa viidiyoo nama fuudhee viidiyoo isaatiin miti jechuudha. YouTube isaatti irra kaayatu. Nama akkasii san YouTuber jechuun dandeenyaan. Wallahi namni akkasii sun gara tokkoon aartii illee ati YouTuber illee jechuu danda'u baanu ka namni tokko fakkeenyaaf akkuma asiisa kama buusu kama namaa san buusee yoo taate. Kan namaatti dalagaa yaani yaada isaatiin miti illeedha. Waan inni itti dadhabee miti namni itti dadhabaniiti yaada fidanii ediitiin dalaganii maallaqatti baasaniiti YouTuber gadhiisan. Inni akkanuma fuudheetti chaayinaa isaatti irra kaayata. Nama akkanaa kan yaadne fa'a YouTuber jechuun inni isaanii. Wanni akkasii sun tokko fa'a isaafuu waan godhu takka jedhe. Okay. Ammas wanni akkasii yoo akka tasaa reakshinii fa'a irraa dalaguudhaan taate viidiyoon kee asiliidha malee sun isaallee waan godhu ammas ammoo hundumaayyuu YouTuber jechuu dhiisi ati ka suni waan biraati hundum suni faallaa YouTuberaati jedhama silaa osoo toltee inni namsu YouTuber iyyuu yaani faallaa YouTuberaati jechuu dandeessa. Numa YouTuber uma ta'uu dhiisi YouTuber otumaan fedhu jechuu dandeetta nama sanii. YouTuber jedhuun dandeessu. Yaani hojii ofiitii miti. Yaani waan nama buusee fakkeenyaaf waan sila nama bira kuma dhibbaan laalama namni Facebook irra gadhiisee malee yoo laalame isa biratti kan waan irra hineef kana kan YouTuber irra barate. Itti dalagdee kuma kudhan fa'aan garaa si laalama irra sirra miliyoo laalama garuu yaada takka irra eeguuf. Sun ammoo waan inni irraa argatullee viidiyoo nama irraa waan inni argatu kun ammoo yoo aslii hin ta'in viidiyoon keetiif kaantu jira mire huquuqannaa shi waxxaphee jira. Kanaafuu copyright illee irratti ta'a. Gaafiin ammoo koomentii waan namni achirratti maashaallah jedhu namni hun beeka warri koomentii kennuuf ammallee beeke. Wanni inni argatu yoo akka tasaa filoowwii dabalanii isaa. Filoowwiin sun yoo eessa geetti waan nama irraa waan argatu malee. Filoowwiin yoo dabalameef hatta yoo namni subscribe godhee namni waan nama fuudhee chaayinaa irra isaa tarhaatu YouTuber jedhamu yoo subscribe hin deemee yoo maalayin illee dalageef. Mallaqaan dalaguuf ka tokko yoo dalageef illee tokko jira ka dalaguuf. Yoo dalageef illee namni akkasii YouTuber jedhamu jechuudha. Namni hin beeku yaada isaatiin hin daleine jechuudha. Yaada isaatiin hin daleine. Okay. Galatoon Mustafaa gorsa kennituuf daawwattoota keenyaa kan YouTube eegaluu fedhu kan social mediaatti jalqachuu fedhu gorsa kennituuf kan eegal jettuun gorsa akkam? Gorsa kennuuf YouTuberootaan eegalaa irraa warri eegalanii tokko tokko fa'aa jedhe. Okay. Lammaffaa ammoo wal waanyuu walii hassaduu dhiisaa jedhanii YouTuberoota keessa fakkeenyaaf wal waanyuun hin ta'u YouTubera taatee wal waanyuun inuma barbaachisu yoo yaada wal bira dhaabatan yoo wal gorsadha namni immoo warri YouTubera yaman keessaa kun akka aayilaatti wal laallatama osoo akka tasaallee biyya biraatillee YouTuberoonni jiraattee akkasii wal ijaarte gaafa galleellee nu amalli kenna sun waan nu dhiibne bachuudha inna garuu immoo namni akka biraa xiqqoo akka yamanii kan natti fakkaatu namni marti Kuni YouTuberoota guddaadhaan umur hin jalqabinis yoo jalqabdanis jalqabuu fadhu warri jalqabdanis jalqabuu amma lafaa ka'ee jalqabuu fadhu Suudaan keessa jiru maal jechaame Suudaan keessa ruyaa koomentii namaatirraa tokko jira koomentii namaatirraa arraba namaatirraa sodaata yookiin tokko kaameraan qabne yookiin meeshaa ittiin kaameraan qabne sun illee rakkoon qabu iyyuu ati kaameraa gaafatee maaliin eegale jetteeni gorsita kaameraan qabne sun ati rakkoon qabu gaafuma argatillee ni eegale garuu arraba namaatiin sodaatu sun ammoo osoo eegalee beek viidiyoo tokko dalagee akka tasaa namni arabseen dhiisaa sun laakiin wanni akkasii bakka sin geettu namni waan inni arabseen hin jiru namni daaba namni waan irraa arabsu yoo dhabe balalaqee ija nama jaabsaa jedheetuma waa arabsu namni nama araballee diimatee bira taree malee isuma bareedaa kan nama wanni namni baniidhaa jechuudha baniidhaa dan akka yoo ati ol guddatte waa qabdadhan
yoo ati xiqqaates tuffata yoo ati dheerattes yoo ati gabaabbattes yoo ati furdatte jedhan yoo ati qal'atte bubbee fuudhe namni aadammee maal wanuma jalaa hafte hin jirtu kanaaf ammoo namni arraba jecha namaatiin namni deemu bakka hin ga'u inuma bakka mun ga'u jecha namaatiin hin deeminaa warri jalqabuu fitan jalqabaa jedhaan waanuma qabdaniin eegala waanuma qabdanii ka kaameraa hin qabneenis maal eegala yaa akii ka kaameraa hin qabnee miti telefoona ta'eetiin eegalattee namni yoo ilaale silaa yaadni kun bareedaadha garuu kuwaalitti jalaa gabbu'ee jedha malee namni ilaalu hin arrabsu kuwaalitti hin qabdu namni hin arrabsu kuwaalitti jalaa gabbu'ee jedha malee hin arrabsu garuu ammoo rakkinni isaati rakkoon qabu yaadni bareedu taanaa imalaan akkasittuu ammallee inni guyyarra tadadan hin bitataatuma diima nuu telefoona 8 eegale 8 laakiin ammoo akkasittuu gizees nu kuwaalitiin diqqan nu jennu namni daawwattoon nu jettu beeku waan akkasitan yaadni kee bareeda taanaan namni yaada kee jaalannaa yaadni kee jaalatamee waan silaa suma guddisa waan ergaa talaynaan wala tuuli yoo meetuun kuwaalitiin jalaa irra ta'ee wanni ta'u jiru Tumaasi menjana YouTube bana cufado akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya qophiin keenya kana fakkaata Mustafa Hojii Abbaa Chaayinaa Oro Wood galatoomii jennaan waan asitti nu argameef isinis daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya waan isin teessanii nu daawwattan ilaa bakka tanaa hagahe galatoomii isin jenna hedduu isin jaalanna hanga viidiyoo biraa wal agarrutti nagatti nu turaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh